eegale. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبليين كينيا دعوتو تخينيا قام بيجي أستاذ خيني أستاذ سيد عبد الرحمن بقي جبتنتي سلامني نجيني سنر هاجرة تججا إدون التاركمنو حرقي بها أورميا جرا أورميا الراجودين حرقي بها أنا ببلي أردا إرى المسنو جالا جرا wanni bakka tana dhufneef sababa iidaatiin wal qabatee obboleessa keenya ustaaza keenya kan yeroo dheeraadhaaf beejii isaa FB isaatirra wal beeynu ziyaaraa naaf shagala keenya kun bira dhayne achiin inninis sheekh riyaadis tahee akkasumatti biyyuma teessanuu ganda keessanuu ziyaaraan ziyaadaadha waan jaaniif isin laaluudhaaf inninis nu bira dhufe saniif iddoo kanaa tana dhufne erar waan jaamu isinitti agarsiisuu deemna walaakin ammoos as keessa dhaamsi jiru akkanatti hojjetanii biyyasii misoomsuu waan jaamu ergaa qabu keessa jira saniif gaa isaan bileenuu waan dhaamsa qaban isiniif ni dabarsanii ana sirratti wanni isinii gabu sheekha bar biireenya kana keessatti namni bakkuma sadii jira maraataa fayyaa maraataanis hin jirre fayyaanis hin jirre bakkuma sadeen kana keessa jira jechuudha fayyaatiitu irra xiqqisuma jara lameen kaan irra hedduu maraataa tokko waraabaniitti interview godhanii achirratti maal jechaa ture an silaa kun dhibbata kanaa kannanii fayyaa oromoo digitan irraa wanni hin barbaadu kuma dhibbata akka bichaadhaan barbaadee jedhe akkam goote jennaan ana mallee karaan jiree jefaan maraadheen kun heeyyama manaa baafadheetitiin heeyyama ammaa iddoo dalagaa baafadhee waa hunda qabeenya kiyya waan hin qabu itti gubee giseen amma dalagaatii bakka irra deebi'ee giseen jiru dhufanii heeyyamni kan keetii sirrii miti dalagaan ati dalagu jirtuu fi iddoon itti dalagu jirtus iddoo yoo hojii gurguddoo itti hojjette malee namni akka kan keetii asin hin malu jaanii bakka sarraa na buqqaasan jiru anachumaan hin maraadhee jiru ammoo maraataa miskiinummaa maraatummaa miskiinummaati malee tan gartee tarabbiitii miti jedhe haqalbiitii miti jedhe saniifu hedduu wanni gartee siifi mootummaa jiddullee rakkoo hin uumne alfabaadha namni amma bagadiyya gabbahee waan akkanaa kana dalagate iddoo kanaa kana qabeenya ofiitiin qabeenya liqillee yoo fudhate yookaan hoo liqii fudhachuu baatee xiqqoo qabu san irratti obsee yoo dalagate mootummaalee hedduu jalan deddeemu jechuun ni fadha nama akkanaa kun amma ifiifuu mootummaadha walii asiin booda biyya teenya hedduu rakkoon biyya jirtu biyya teenya kana namni dalagatee guddachuu wani nama dhorku mootummaadha takka maaliif asirratti gaasaa dheeraa godhuun barbaanne wanni walii dhaabnu biyya teenya namni wanni maraachee marataan biyya teenya biyya biraa keessa walitti marataan hin jiru ni takkata hedduu marataan biyya Itoophiyaa kana keessatti argama keessaafuu Oromiyaa keessatti argama jechuudha gabrummaa diinagdee gabrummaa sammuutii isaan maraachee saniifuu wanni kun akkanurraa dhaabbatu yoo didellee akkaataa itti dhaabbatu mala godhuunis bareedaadha saniif gaa ammaaf xiqqisoo fooyya'insi dhufee jira waan ta'eef mee asumaan gamaa ustaaza keenyaatiin isin deebisa meeshaa kanarra maal jettan alhamdulillah an hedduudhaan gammadee akkuma gartee asii durallee haasawaa jirru arraan tana giseen erra dhufe waan addaatiin arge biyyi teenya duraanis biyya bareedduu qabna alhamdulillah rabbiin waan hundaan nu faayee nu bareeche biyya gartee bunaa biyya loonii biyya aannanii biyya deemaa biyya wanni barbaadde hundumaa jechuu gartee keessatti argattu keessa jirra garuu arra gisee dhumnu dubartii waan addaa hojjette baabiletti gisee gabbu nu yaalleenne arkine turre eduun biyyi teenya tun waa hunda itti hojjechuu warshaalee adda addaa kaampaanii faafirikaalee adda addaa irra dhaabanii waa hojjechuu akka taatu inni qonnaa amansiise akka qotee bulaatti qotee bulaan biyya teenya waa hundi isaatu waan adda adda dalaga waan gosoota kan dalaga waan taateef as keessatti immoo waa meeqa daawwanne maangoo burtukaana zayituuna inni kun hundi galiin inni galchu waggaa tokkotti jechuudha waan guddaa galcha namni tokko fakkeenyaaf dubartiin gaafa akkatti hojjette biyya dhimma isiin tun biyya guddatteetti hojjettee dhuftee biyya isiitti jechuun waan akkanaa kana hojjechuun qabattee karoora biyya achi baratteeti yookaan hojiitti hojjettee dhuftee asitti biyya
biyyeetii misoomsuun qabaattee biyyeetiin misoomsuu jirti jechuudha. Waamtaan amma jechuudha isin asirraa guyyuu makiinaan zayitinoota fe'ee irraa baasa, burtukaanota fe'ee irraa baasa, mandariinota fe'ee irraa baasa, deebitee ammas maangoota fe'ee irraa baasa. Asumarratti bara. Paappaayyoota fe'ee irraa baasa. Wanni hundi ammas keessa yaani nutu yaa'utti hin jirre malee. Amma asumarratti dubbiin isii bichaa misoomsutti hin jirtu. Biyyillee misoomsuu jirti. If bira kuttee nama akkasii meeqa oomishu jirti jechuudha. Maaliif obboleeyyan keenya ijoolleen daddaraa tabii iddoo adda addaarra dhufaniif nama 70 olii argaman jechuudha. Warri hojii uumteef warri hojii uumteef warri isin hojii uumteef Ganaan walaayita saabdana soo jedhanii jiru. Amaarii as keessanii jiru. Uraagii armaa keessanii jiru. Silteelleen dabala. Silteelleen jiru. Igana jedhu gurraagii armaa keessa jiru kun ganaan tokko walaayita ganaan tokko dabuu afaan siitiin jedhama. afaan dalagaa beekan malee afaan isiin beekan jechuudha. Guddina jiru waan rabbuufatanii inni mintu qoree dalagaa. Meegaa kunoo dalagaa ajaa'ibaa jira. nama isin hojii uumteef dila kana gaa osoo qabeenya san baankiin teesse yookaan sammuu biyya namaatti tulluudhaan teessee tuma bakka karoorsa yaadaan silaa guddatte nama dila kana hojii uumuu dandeessu. Bira qottee namaa birooti yoggaa hojii uumtu waan guddaatu namatti dhaga'ama. Saniifuu akka isii kanatti jabaannee abbootiin qabeenyaa teenya haa hojjennu biyya teenya irratti waan dandeenyu jenna. Gamana waan gartee gaa warri isin hojii uumteef hedduu jechuudha keessa ilaallee jirra. Nama waan adda addaa irratti hundaa'ee nama bifa isaatiin bakka jirutti gahee isaa bahaa jira. Waan taateef isinis gama muuxannooleen kun biyyoota arabaa irraa argaman jechuudha. Eegaa kunka kan amma isin dhuftan kunka. Eegaa jechuun bar meeshaa maaltu sii gala? Muuxannooleen garaagaraa kun biyyoota arabaa irraa argamanii jaan hogguunii fi odeeffannoo dhaga'u. Akka jaan namni waa deeme namni kun akkuma jirutti silaa miila arrii ta'e waan garaagaraa biyyaa fide jaan balaallee yoo dhufte waan silaa biyya tana faayidaa bu'aa silaa akka dhumuutu irra guddaadhaa jaan. Akkasitti namuma deddeemee waa himaa maraataan gaafa kama ammaa silaa waa tanaa miti dubbiin anumaa miti waa nama deddeemee waa naa himaa hajee jaan. Kanaaf waan an qoobsu. Akkas rabbiillee subhaanahu wa ta'ala warreen dabre qureeshii warra makkaafaa hogguunii fi isaan kana ibsa garaagaraa hogguu fannuufi afalam yasiiruu fil ardi jaan fatakuuna lahum quluubun ya'qiluuna bihaa sama biyya keessa yaanii wanta daawwanne jaan silaa qalbii takka tawaattiin horatanii jira gurra tokko kawaattiin dhagayan arkatanii akkasitti ija takka tawaattiin argan qabanii maa deemanii laallee jaarratti waan deemanii laaluun qabanii isaan akka beeyladaadhaatti nyaachuma qofa beekanii ijaa rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala deeminsa kana keessa waan garaagaraatu jira. Namoonni biyya alaa irratti argaman jechuun kanneen amma biyyoota biraa keessa jiran ta'eetuma garuu biyyi isaan keessa jiran sun gabrummaa ammayyaa jedhaniiti gabrummaa ammayyaa sana irratti akka waan kolooniitti ilaalaman. Fakkeenyaaf gabrummaa ammayyaati hogguun fi jennu yoo ati waan akkanaa hin dalayne waan akkanaa yoo hin hojjenne waan akkasii dhabdaa waan jaan takkaa jira garuu wantoonni kun akkanas hin jechuun kun gabrummaa ammayyaati. Fakkeenyaaf yoonii fi qabeenya hanga xiqqaa qabduun biyyatee keessatti hojjette hoo gabrummaa ammayyaa san harkaa baate jechuudha. Irra guddaa nama biyyoota arabaa kanneen akka Kuwait, Qatar, Saudi Arabiyaa biyyoota kana yoonii fi odeeffate. Irra guddaan namoota biyya keenyaa achi dhaqu gabrummaa ammayyaa waan jedhamurraa himanii jechuudha. Kanaaf gaa namoonni keenya kanneen biyya san keessatti muuxannoolee garaagaraa akkanatti hojjechaa turan biyya kana keessa dhufanii akkaataa kanatti hojjetanii gabrummaa ammayyaa waan jedhu sanirraa akka bahanii waan juunanillee asiitti yaannaa mul'ate jechuu fayyaa. Abba barii adeemaa jirtu beeku. Akkasitti inshaallah gaasila waa'ee fatii haasa'u jirra. Sila taajira beektaa nama fidee qarshii waa nama gaddisee waa'ee fatii haasa'u. Abbaan qabeenyaa waa nama kanneen abaarsaa waa kana gubbatti hin ba'a. Isin odiroo warreen keessi yeroo ana gabrummaa ammayyaa jalaa wayii jirti. Amarataa jiraate sila waan ta'u waan amarataa jiraate sani waan dhaban. Jaabilaashumatti gaashii sanas faaruun qarxam godhu jirra. Faayidaan isin biyya sanaa godhu. Barshee kaas keessa wayii jira. Nuti haga isin silaa faarfamullee hin faarsine maaliif namni kun isin nama dhalaa kan ta'u jettee nuti isii kana hin jirruuf
hojjetee qabeenya isaanii gisee biyya dhufan ittiin dhufnee jira. Maaliif miliyoona meeqa miliyoona 50 warra horatee miliyoona 25 warra horatee gisee biyya isaanii dhufan maaliif abbootii irratti ergatanii obboleessa irratti ergatanii yookaan dhiira irratti ergatanii qabeenya isaanii kan duubaa bu'uuraa jira jechuudha. Nama meeqa warra keessaa gisee maallaqa argatte amma biyyi teenya ture ni beektaa? Sa'a haadha firra nyaatu taate ni beektaa? Nama ofii kana silaa amma biyyaan baatti waan silaa akkaataa ilma namaa kana firraa duroomsuudhaaf ati yoonii fi yookaan warra isaanii olii yookaan nama jajjabaa yookaan nama abbootii qabeenyaa mootummaa taate hawaasa kana diinagdee bareedduu takka tan yeroo muraasatti isaaniif danda'anii siifillee galii bareedduu galchanii sirraa illee ittiin durooman gootii biitti jira. Biyyi teenya akkasiin gooti. Yoo ati diinagdee bareedduu akka qabeenya kan gahuu dandeetteen ta'e yaada keetii yoo taate eessaa fiddi jaanis cinaa lafa kaate. Qabeenya kan keessa wal qixa qabda jechuudha. Amma biyya teenya keessatti uummanni dirqitti ijaaromanii bara. Dirqitti lallaffa'anii titi kan mootummaa keessa achi moraa ibiifis murachaatuma dhokoifachaa harka lafa jalaatiin gaara keessa fa'aa makiinaa oofaa akkasitti ijaaroman jechuudha. Akkasitti dirqitti abbootii qabeenyaa ta'anii. Gama biraatiin dubbiin leessitu afaanii qaba. Yeroo hedduu hogguunii fi haasaan nuti biyyi kun beektaa biyya gammoojjii keessa jirra. Namoonni keenya waan kana kanatti hojjechuudhaaf baasii guddaa isaan barbaachisa. Baasiin garuu isaan barbaachisu kun ta'eetu malee silaatti qollee mootummaan namoota kana jechuun hirkattummaa jalaa bahuu fi godaansa seeraan alaa kana hir'isuudhaaf gargaarsa garaagaraa silaa mootummaarraa namoonni keenya qaceellootti kajeela waan ta'eef nuti irra guddaa yeroonii fi lallabnu mootummaan nuti ijoolleetuma faadha jenna malee miskinummaa biyya teenyaa kanaaf samaaltu safaanotti mootummaadha moo maalii waan jaamaa laashee kasirratti illee bara dubbiin ta'e amma waa'ee kanaa gisee kaasuu beektaa dhiigaan nama kaa dhugumatti barga maaliif waa'ee mootummaatiif hawaasa keenya kana gisee chillaalte dhiiga kanaan nama akka mootummaan keenya biyya teenyatti bara maaluma dalagaa saasaniitu akkiyye biyya biraatti jee mootummaa islaamaa keessatti namni gisee aangoo rabbee ni huqqata jee biyya teenya kana keessatti namni gisuma dura aangoo rabbee nyaata bareedaa nyaata jee abiyyoon duraan dalagaa akka wallahi duraan fuulli isaan bara dugana bara kan guutamee akka taa'anii beektanii biyyi teenya gaaf dura gara misoomaan deemu maali fuulli isiin garagalfatte fuula ibiddaatti garagalte amma garuu ganaa bareeduun oltu na fakkaate gisuma aangoo rabbee makiinaa bareedduu suufa bareedaa nyaatarraa qaalii nyaata wulii gara baasee jechuudha. Ajaa'ibii qabaachuu. Amma dhugumatti yoo hawaasa keenya kana laaltu biyya feete yeroo itti baqatuma biyya keenyaatti jira. Soomaalii kana keessa yoo gaddeemte haadhuma afaan Oromoo beektu ilmaanuma afaan Oromoo beeku intaluma afaan Oromoo beektutu masgiidii tura taa'ee waa kana. Bakka hunda yeroo itti akkasuma biyya teenya keessa magaalaa teenya keessa yeroo itti amaara miskiinaa takkaa agartaniis. Baay'inaan hin jiru. Maskaan isaanii jiru namatti qishoo jira. Sanuu yoo feete teenyaa keessa jira jechuudha. mana baankii fa'aa ture Eeywa bakka inni sanuu bakka irraa kadhatan ni beekala bakka wayyaadha. Mee riyaada lallee fakkeenyaaf osoo biyya kana harka kaanii maal dalaga jettee ni yaaddamu. harka kiyya kaayamu Fakkeenyaaf osoo bulchaa si godhanii. kan silaa bulchaana godhanii guyyuma tokkotti waan hundaaf garagalchee dhugaan baanaa arga Garaa baaftee gabbattamoo biyya tana gabbise. ni gabbadaa lakkee isinuu aangoo Itoophiyaati aangoo Itoophiyaa ittuma nyaatee itti gabbattu borusii harkaa fuuti yoo lennaan kanaaf kanuma nam tokkoon fuun naman kabajan nama kabajan nam tokkoon tuyne caaluma hedduu waan nyaatu nyaadhu waan uffadhu niin bulchettee moo xiyyaadin Akkaantii irra wayyeeffachuu lakkee waan namaatti hanqaatti jechuun garuu immoo gowwaa tokko tokko kaayilii qabu haangootti jala deemu niin gata jechuun akkaantii irra wayyeeffachuu hanga aangoo hir'isan akkaantii irra wayyeeffachuu mana bareedaan ijaarrachuu cimsii bareedduu nyaachuu bakka ajaa'ibii qabaachuu mootummaa sanii hanqaantii yeroo guuta malee waan iyyeessaa fuudhee hanqaantii rankaa Obboleessa keenya Sheekh Al-Riyaad Al-Arariin gisee kana jawbeetaa ifirraa kaasee osoo hin taane waan jiru himu jira. Saniif amma seeseet maal Sheekh Zawaan maal jettu jira. Ati silaa aangoo si harka kaayanii hawaasa keetiin maal gootame? Ana osoo aangoon harka kaayanii Guyyaa tokko hayyeeme. aangoo tana silaa na harka kaayanii gaara mul'ataafiin karaa silaa na duraa taate malee jalqaba dura maaliin akka hawaasni hojjetu danda'uu qabu kanuma qofaan lafa kaayadha.
tokkoffaa duraa wabii midhaan nyaataa Aywa. kanaan akka if danda'an. Aywa. Kan lammaffaa haala naannoo irratti waan isaan barbaachisu dhiheessuu fi amma fakkeenyaaf waa'ee biyya tanaa yoo kana haasa'inu taate biitti tun isin waan guddaa rakkoo guddoo qabdi. Rakkoolee gurguddaan biyya tana keessa jiru maali jennaan boona silaa isaan oomisha yeroo waan garaagaraa gaggeessuu fedhan. Oomisha isaan gaggeessan kanarratti dhiheessii boba'aadhaa waan qabaaniif jecha waa'ee baanziilaa irratti fakkeenyaaf asuma ollaa keenya kana naannoon Hararii asitti argamti. Xiqqisho isaanilleen osoo isaan arrabsuulleen ta'in dhiibba qaban namoota keenya kan Oromiyaa keessa naannoo Oromiyaa jala bulan kana kan dhufaniif jechuun dhiibbaa garaagaraa qaban. Namoonni isaan jala bulu dhiheessii boba'aa kallattii bareedaadhaan kennaniif garuu kanneen Oromiyaa kana keessatti argaman waraqaa gaafatanii fakkeenyaaf yoo litira 40 deemte litira 4 dhabdeeti barcaa itti kannite sanii dhabdee kabalaa fi dhiitichaan si keessummeessan jechuudha. Kanaaf haala kanarratti mootummaan aanaa Baabbilee yoo guyyaa tokko warri mootummaa kanneen aanaa bulchu jiran yoo guyyaa tokko nu dhiyeessan guyyaa tokkicha kana akka nama gartee neefkaa warra gammoojjii gedii dhabsuu guyyaa 3 oolee xiqqoo xiqqoon itti gadhiisaa jaaniiti xiqqoo xiqqoon adda galchan. Laga kana waan Oromiyaa jala bulaa wanni misooma isii kute maali jennaan dhiyeessii boba'aa dhabaa waan yaada qabaa jechuudha. Saniifuu gamanumaan daawwattoota keenyaaf dhaamsa bal'aa dhaamne turre. Saniifuu taraan takka boona taraan takka gannaa akkasuma irra hedduummaas biyya teenyaa rakkoo bishaaniiti wanni jiru. Wanni dinagdee keenya keessatti illee akka gartee gargaaramuu dhabnu nu godhe takka yeroo gannaa malee inni kaan yeroo bonaa wanna saniifuu amma as keessa illee bishaan baay'inaan jechuudha akkana lafarra yaa'aa ni jiraas wanni kana irra iddoo tokko wanni akkana bareeche bishaanii saniif hanqinni baay'een kan mudatachaa jiru biyya keenya keessatti hanqina bishaaniiti. Saniifuu gamanaan osoo ni meeshaa seet asmaratti yaada beektaa wanni tun ati silaangoo si kan inni rakkam taatame an silaangoo naa kan inni dursee uummata wallootiin ibiddirraadhaaba deebi'ee egaa adilii tanuma akka gartee warri ilma afaan itti bulchan sanitti itti bulchina akkuma yoo bulchaansa ta'anis akkuma warra nu qaxxaabsanitti ta'uudhaaf biyya teenya gartee akkasumatti ummata kan keetiif ganamaa fi galgala hojjechuu yoo taate malee ximsii bareedduu nyaanna jennee kursii irra teenya jennee waan akka jaannu gaa waan jiraa ibsina faa malee. Anoo ishee akkasila aanguma tanaa naa kan hin feene. Anasirratti silaangoo naa kan isinuu namaa kan itanii beekta. Sila akka carraa tahee sila filannaan dhuftee sila hixaan kiyya naa bahe hawwanni nan dalagu sila hixaan kiyya naa bahe yeroo muraasa qabdaa yeroo san keessa waan feete dalage osoo naan jaani dura dursoo ulamaa waan jaamu sheekotiin gurguddoo tan walitti qabeetumaan yeroo hamma muraasaaf isaanuma kanaan mari'adha yaada isaanii kana irraa walitti fudhadheetti yaada isaan naaf kannan kanaan maaliif ulumaayin taariika aadamirraa qabdi ilaa haga taariika haga amma jirru kanatti taariika ulumaa'ii biyya fayyadamtee biyya kasaarte isaanii harkaa qabu. Akka biitti tun itti kaatu kitaaba rabbi irraa beekan. Wanni biitti tun ittiin biroomtu akkamii isaanii beeka waan ta'eef isaanirraa yaada waliin fudhateetumaa waa yaada isaan naan jaansan irratti akka biitti tun gara mootummaa islaamaa deebitu jira. Tattaaffii yaada isaan irra deebitu. Ayyeegaa saniifuu galatoomaa daawwattoota keenyaa bakka jirtanitti waan nu daawwattaniif warri biyya alaa teessanii biyya teessaniif dharraatanii jirtan kan asumaan gamanumaan salaamtaa isiniin jennee bakka jirtanitti nageenya keenyaa kan jaalalaa kan kabajaa barrisee isin haa dhaqqabu isiniin jennaa hanga wal agarrutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.